kenni YouTube nagaan siniifaa ta'u kam jirtanii nagaa keessanii anis nagaa kooti kanneen isaan badii sinis baga nagaa taatan jecha ijoolleen dubaroo Maariyaamii Kiristoosin kiristaana kan taatanii baga guyyaa haadha keenya haadha gooftaa kan nuuf argamsiistee dhaltee isa wajjin makaraa argitee kan nuuf kennite baga guyyaa isheetiin baga tisiniin ga'e gaa abin baga walumaan nu ga'e eebbishee araarsummaan isheen wajjiniin haa ta'u sabni kiristaana እና ይቶዳ ሀራማን ዱባቸው በርባን ይቶዳ ገመዴን ዱፌ ያው መናጸዳን ጀረ ይቶዳ ሻሽም ኤርፎን የሚትን ኦፍ ከዳችሁዳኒ ኤርፎን መለ እንደንደው ይቶዳ ነው ጋራብ ኤርፎን ማስከ በየዳማ ዋንተ እና ባይ ገመዴን ዱፌ ማን ይተነተነ ኦቢዬ ቢ ናሁ አራራማን ይቻላል ለገሩት natti toluu jechuudha kan inni viidiyoo hojjetame jechuudha. Baay'ee tokko gammadee Kiristoos baqqalee jiraa miti warroota miidiyaa kanarraa hordofu akka miidiyaa hojjechuu jecha miti koofii gaddabillee hordofuudha jechuudha. Bakka warroota baay'ee natti tolanidha. Warra baay'ee jaalladhulleedha dhugaa Kiristoosini. Baay'ee tokkoon isaan jaalladha dhugaa waaqa dubbachuudhaaf. እና አራራማን ጅረኒ ፋይት ኮ ገመዴንትራ ረቢ የለቶ ኮቶኮ ይቶራ የለቶ ኮቶኮ ወንቲ ታኒ ጅሪኛ ኬሰት ገሊ እንትን ወልተነ ማቦቻ ይቶራ ሉጋራብ ሰይጣን ከና ሰይጣን ነው ወረቡሌ አካተ ጅሪኛ ከሄደኛቶ ሰቆሰ ይቶራ እና Rabbi ani yeroo viidiyoo san ilaalu waan walitti deebiin bakka jiraawwitti dhugaa rabbi baay'ee tokkoon ta'ee jedheentoo yookaan yaaddeentoo jechuudha. Galata waaqayyoo kinoo akkuma walitti deebi'anii immoo bakka baay'ee haala taanii simatee jira jechuudha. Baay'ee kan namatti gammachiisudha dhugaa rabbi samannaan isheedhaaf godhe yaa argitanii manatti jechuudha. Raatii mana qopheessanii warroonni gisee wajjin jiran jechuudha. Obboleettii isaa goddanyoota banagaraachin laa jechuudha. Wanta nani viidiyoo kanarraa laalee wanta baradhe maali beektan? Hiriyyaan yeroo ammaa akka kanatti sii kufee sii ka'ee walitti si araarsu hin jiru jechuudha. Yoo viidiyoo isaanii gabasaa walitti araaramasan argitanii raattan firee kan jedhamtu goddanyaa ishii fi abbaan manaa ishii dhugaa rabbii hiriyyaan akkanaan jiru yeroo ammaa jechuudha. Kan walitti sinabu ishii soo taate yookaan isaas siin addaan baastee of ishiitti isatti garagaruuf taate malee rabbi goddanyaan akkanaa hin jiru jechuudha. Rabbi goddanyaa akkana hunduma keenyaaf haa kennu. Hiriyyaa akkana hunduma keenyaaf haa kennu dhugaa dubbachuudha. Firee fi abbaa manaa ishiisan baay'ee dhugaa rabbii haa eebbifaman jechuudha. Dhugaa rabbii waaqayyoon gaditti ijoolleen kun akka walitti deebi'an kan godhe isaanii jechuudha. Baay'ee wajjin bu'aa bahii arganii jiran jechuudha. Inna firee yoo argitanii jiraatanii dhugaa rabbii jechuudha. Gaafa inni faanaan deema jiru san jalatti kuftee dhugaa rabbii jalatti kuftee jilba isaa jalatti jechuudha. Injira hiriyyaan amma shamarranii bara kanaa injiru dhugaa rabbii irraa baastee tokko isheeti isa sana abbaa manaa godhachuuf taate jechuudha. Waaqayyoon hiriyyaa akkanaa kana hunduma keenyaaf haa kennu. Dhugaa rabbii baay'ee ani viidiyoon isaan hojjetan kun barnootaaf ta'e jechuudha. Hundi keenya iyyuu irraa baranne jedheen abdiin qaba jechuudha. Maaliif gaafa wanti tokko jireenya keenya keessatti galee dhiirris warri dhiiratoo viidiyoo sana argee irraa barata jireenya abdii qaba. Gaafa rakkinni tokko jireenya keenya keessatti mudate akkamiin akka furuu qabnu akkamiin wanta san furmaata akka laatu qabnu nu barsiisa jedhee yaada akka qotutti irraa baradheen jira jechuudha. Waa laaluun immoo jala ilaaluu osoo hin taane ilaalanii irraa barachuudhaaf jireenya kee keessatti wanta akka teessoos yoo si argattanii inni akkasii sun akkas ture biteettee wanta sanarraa of qusatta jechuudha. Akkasitti ilaaleen jira jechuudha. Dhugaa Kiristoos hin ta'e taana
waan baay'ee irraa baradhe jechuudha. Ani karaa kootiin isinoo maal irraa barattame viidiyoo sanirra. Innammoo akkasuma ta'e immoo guyyaa san araarfatee kun waaqa akka isaan das nama jedhu dhugaa. Bernagaraችን ላይ jechuudha. Viidiyoon hin gaddamu yoo tokko jedhe tokko nama wal jaalatu gidduu namni galu gaariitti. Maaliif beekan isaan ji'a tokkicha wal saqaayyaa turanii isheenis kophaashii namsa suurii garaattu sobaatti jirtu bu'aa turte innis kophaasaatti saqaayyee bu'aa ture. Garuu gaafa walitti araaramastan wuddee miistee baalii waliin jechaa ture. Yeroo sanitti argatanii namni nama wal jaalatu gidduu galtan akkanatti lafattaaftan jechuudha. nama wal jaalatu kan baalate daarii miti jechuudha. Zim bilo fikranya ammoo ba'uma kan online kanarraa walaasos isan jiruuti gidduun galiinaa jechuudha. Isin dhugaa waaqa jechuudha. Gaarii miti jechuudha. Inna kana sirraa barattan jedhee yaada warri gaa'ela nama gidduu galtan jechuudha. Maaliif irsaafneetiin laga tokko waraab minimillee jechuudha. Hamma fiillee waraamiidhaan dhugaa rabbisaan intinin jedhan jechuudha. Irsaafneetiin jechuudha. Kana nama gidduu nama wal jaalatu gidduu baalate daarii gidduu galuu gaarii miti. Mee amma inni gisee sana akkas namoota isheen akkas namoota jettee yeroo inni widdi miistee yeni nigiste jedhusa maal akkasnaan jettan jennee laal. Argite ka jaalala kaa yaa uummata keenya dhugaa rabbi kanaan nama wal jaalatu gidduu hin galiina jaalallee gidduu si hin galiina jechuudha. Keessanuma qabadhaa'e amma kanan ta'e mootuma jiru gammachuu irratti immoo gammachuu kan na gammachisiise mana biteef jechuudha. Argitanii dhugaa waaqa dubbachuudha. Anjee tokkichi asaqaayyaamaa turte innis asaqaayyame mana biteef jira. Viidiyoo sana akkuma argitanii jiraatan viidiyoo gashuu danda'u jettu dhugaa dubbachuudha. Mana biteef jira. Dhaqii deemtee faramtee jirti. Birriinis kaffalamee jira gimmaashni jechuudha. Nama gammachisiisu baay'ee tokko nama gammachiisa dhugaa rabbi. Obiyyeen ikkoo jira. Miskiina dhugaa rabbi dubbachuudhaaf bakka suura qabeettii namaa akka nama zabana kana mindannoo aartee nama xaqqabamtu miti bakka nama simboo qabeettii jechuudha. Suura qabeettii dhugaa waaqa dubbachuudhaaf maalummaa isheetiin nama boontu. Akka namni aartee fayyadamu akka kana fayyadaman ishee bira jiru qamisii uffattee yeroo mara jechuudha. Nama suura qabeettii jechuudha dhugaa rabbi. Naani baay'ee isaan jaalladha. Dhugaa waaqa dubbachuudha. Baay'ee jaalala miidiyaa kanarratti hordofu keessa isaanii qaaliyyee fa'aa isaaf aannan isaan nan jaalladha. Qaaliyyee ijoollee isaanii nama sadii moo nama afurii natti fakkaate isaan nan jaalladha natti tolu bakka. Minim bakka wanti isaan hojjetan hunduu tokko waan barnoota qabu. Lammata immoo bakka maalummaa isaaniitiin nama aartii minaamin nama hin fayyadaman jechuudha. Maani maalummaa isaaniitiin boonu jechuudha. Kanaaf natti tola dhugaa rabbi. Kanaaf baay'ee tokko isaan jaalladha jechuudha warra miidiyaa kanarratti. Deemi jedhaniif dhugaa rabbi baay'ee tokko gammadeen jira jechuudha. Dhugaa isinis akka gammaddan viidiyoo kanarraa akka waa barattanii warroonni gaa'ela keessa jirtan abbaa manaa keessanii haadha manaa keessanii wal jaallattan jireenya keessan keessatti yoo gaafa namni tokko galee gaafa namni tokko jireenya keessan keessatti galee akkamitti akka wanta san formaata gootanii karaa sana akkatti cufuu qabdan viidiyoo kanarraa barattanii jirtan jedhee yaada warri hordoftan warri afaan oromoo baratee afaan amaariffaa dandeechan irraa barattu dhuguma waaqan isin jedha. Maaliif dubbachuu baattan gurraan hin dhageechan jedhee yaada baay'een keessan jechuudha. Maaliif boru jireenya keessan keessatti wanta akkasii sun yoo gale guyyiitti dhalan innis taa'ee mari'achuudhaan isheenis waliin mari'achuudhaaf hillikii yoo ta'e seexaan illee yeroo kana gidduu namaa galeetti walitti nama naqa jechuudha. Kanaaf gaafa jireenya keessatti waan tokko mudate mariidhaan walii galuudhaan walii ajajamuudhaan akkasitti furree bareedan jira jechuudha.
warroonni ganda YouTube dammaatiin kan maatiin subscribe godha video like dan dammarai warroonni waan hunduma keessatti yommuu wajjin jiraatan ina jechista guddaa tokko isin galateeffadha galatoomai isin jaaladha isin kabaja naa jiraadha